Dhimma kanarraa dubbachuu barbaaduu baadhullee dhimmi ani ittiin mana hidhaa ture suni yeroo ammaa kana jechuudha bakkeedha. Yeroo sanattis jechuudha sadarkaa akka guddaa hojjetee nama mana hidhaatii hin bahuu jedhee namni baay'een irratti olola gaggeessaa waan tureefi dhugaa kana immoo uummataaf ibsuun qaba jedhee ibsa kana kennuudhaaf dirqameera jechuudha. Dhimmi kun dhimma mana murtiitiin qabameerudha. Sanas ta'u kana an yakka namarratti hin hojjenne maqa balleessiis namarratti hin hojjenne irra jireessayyuu an inboksiidhaan meeseejiin natti ergamaa turan 60 ofirkaa qaba. Ofirkaa qabaadhu garuu nama madaala jechuudha. Dhugaammaaf sobummaa isaa madaalee hin postotu. DBS dhimma nama dhuunfaa irratti xiyyeeffadhee hin postotu jechuudha. An waa'ee yoon postotes tokkoffaa walulfaallaa dhimmoota jechuudha sirnaan ijaarrataa jiru. Sirnaan dhaabbadhee jiru. Sirnaan keessatti aarsaa kaffalee dura namoota dhaabbatan irratti walulfaallaa hojjedha. Lammeen immoo namoota sirna kana keessatti fakkaatanii akka sirni kun kufuudhaa fi uummataaf mootummaa addaan baasuun malaammaltummaa adda addaa hojjetan hanna irratti bobba'an saaxiluudhaan akka isaan uummatarraa boqotan gochuu irratti hundaa'a. So kanaadha jechuudha kan hojjetu. Inni dhimma ittiin hidhame dhimma ani miti. Inboksiidhaan namni ta'e wayii kana maxxansii jedhee iskiriinshuutii SMS wayii natti erga jechuudha. An SMS hedduu keessaa SMS'n tokko akkasiin qulqullooftuuf jecha eeruu mootummaadhaaf qaama mootummaa olaanaa magaalaa keenya mul'isu kantiibaadhaaf dhaqee biiroo isaatti kenna jechuudha. Kantiibaan kunis hanqina gaggeessummaa dadhabina mataa isaatiin kan ka'e osoo odeeffannoo yookaan eeruu itti kenneef sana qulqulleeffatee teknooloojiidhaan maaliin addan baafateen tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfiin fudhate sanatti immoo turee jechuudha yeroo booddee irraa qulqulluu of gochuudhaa fi dhimma sana kan koo gochuu barbaade dhaqee iskiriinshuutii godhee waan inni ergeef sana iskiriinshuutii godhee akka nama maqaa namaa balleesseetti na himachiise jechuudha. Miidhamaa dhuunfaatiin maaliif hin jedhu. So garuu aniif miidhamaan wayi tokko yoo walitti fidu waa walitti nu buusu takkaa hin qabnu. Miidhamaa kanarrattis homaayyuu komee somaayyuu hin qabu ittis hin qabamne jechuudha. So ani akkan hojjenne eeruu kenneera. Eeruun kenne kan ammoo qulqulleeffatee kan tarkaanfii fudhachuu qabu kantiibaadha ture. Qaama ilaallatu kennuu qaba ture. So kantiibaan kun hanqina isaatiin jechuudha. Hanqina isaatiin tarkaanfii ariifannaadhaan miidhaan hojjete. Dhumarra immoo bu'aasaa ofirraa qulqulleessuudhaaf jecha akka himatamu na godhee hojii idilee kooti hojii mootummaarraa bultii 21 mirgi wabii koo dhorkamee akkan hidhamu na taasiseera jechuudha. So kanaaf jazaa rabbitu kaffala jechuudha. Ani hidhamuuf shirrinatti hojjetamu inni kun isa jalqabaa miti. Garuu hawaasi koo hordoftoonni koo akkanaa beektan kanan barbaadu an yakka tokko hojjedhee badii tokko balleessee osoo hin taane quuqamummaa keessa koo jiruudhaanii akka sanaan feeka akkaawuntii 60 bannee jechuun namoota hedduudhaaf ergamee qosotamuu danda'u maqaan magaalaa kootiin badin jedhee icciitii sana liqimsee qabadhee kantiibaadhaan qulqulleessee kennachuun suni dhumarra eeruun kenne kanaan akka nama olola sobaa postotee facaaseetti shakkamaana godhee meesiseera jechuudha. Dhimmichi seeraan qabameera. Seeraan gaafa furmaataa argatu kan isiniif ibsamu dhageessan taatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.